jira sobaa jira kunuuti la farreen akka farreen kiyya akkas gochuu hin danda'u kun soba guddaa isaati jechaadha farreen akkas gochuu hin danda'u sobdeenaan jechaadha anni choo dhaabbadhu waa tokko dhaabbachuun barbaadu dhaabbaduun jee umaa tokko iyyuu dhaabbachuun barbaadu nagaa dhaabbaduun jee gattaa umaa tokko iyyuu ta'uun barbaadu jechaadha bakka nagaa dhiisi akkamiin inni akkas godhina ammallee gana akkas godha gattaa Nalageessu gattaa karaa dhugaa osoo addaan hin hubatin jettee oduu mannaa dhugoomsuuni jari jetteetu narraa muramte nama deessite meelumaa deega booddeete hireen walitti nu fidde jaalala walii hidhamne ililli jaalala daraarsine bultii jarree firiitti goone guddoodha biinsi abdaddee jiru naa wajjin bullaataa jee oduu manaatiin Nagaa hordoftoota keenya akkam jirtu ani baay'ee nagaadha isin nagaadha akkuma argitanitti dheengadda viidiyoo sana irratti ati farree baay'ee dhukkubsattee waan turteef farree wajjiniin haasaa turre amma garuu ati farree amma fayyitee jirti galata waaqayyoof haa ta'u kanaafiyyuu amma mucayyoon naaf bilbiltee si arguun barbaadanaan jetteetti akkuma argitan kunoo mana barumsaa deemaan tureetanii mucayyoon si argu malee waan naan jettee bishee haasofsiiseen gara mana barnootaa kiyyaa deemaa jechaadha kanaafuu mucaan si haasofsiisuun barbaadanaan jetteetti ጓደኛ ሸፊዳቴ ወካን ሳይባ ሸፊዳቴ ትዩ ሲዋጅኒን ወሊና ሰውን በርባዳ ከናፉ ዳፊ ኮቱና ናንጀቴ ጅርቲ ጀቻለ ፈሬስ ጋፈዴን ቱሬ ፈሬኒስ ዋቶ ኮነቲ ሙን ደንደኛ ቻዳ ረዲዴቤ ፈሬ ጋፈዴን ቱሬ ናቲሚ ጀዴታ ረዲዴቤ ጋፈዴ ቱሬ ንስ ናቲ ሙን ደንደኛ ከናፍዩ ሙጨዮን ሳይባ ሸ ጀቻለ ሃኒ ጀዳንቲ ፈሬኒስ ሲምቤ ካን ጀቻለ ከናፉ ዋና ሲቲ ሙን ቀበጀቴ ረዲዴቢቴ ዋኒ ናሶሲሳ ቱርቴ ስልኪስና ብግብላ ቱርቴ ጉያ ባዬ ከናፉ አመከረ ክላሲ deemaan jira waan ta'eef waan isheen jettu waliin dhaggeeffanneetanii anis kara kilaasii kiyyaa deemaa jechaadha mee arra waanuma isheen jettu sirriitti dhaggeeffadhaanii irra deddeebitee na gaafachaa natti maa turte waan taateef farrees immoo amma irra deddeebitan natti mi jedheetan gaafadheen ture farreenis waan inni na dhoksuun beeku garuu wanta ta'e tokko jira fakkaata ani san beeku baay'ee seetan gaafachaa tureenis na deebisuu didee jechaadha kanaafuu har'a giddeetaa mucayyoo argadheetaniyyuu walii mucayyoo jinaasaa jechaadha mucayyoon amman dhuftii mee waliina eegnuga isaanutti mujaan kunoo dhufaa jiru lama ta'anii immoo dhufaa jiru haanii jedhamti isheen bira jirtu jechaadha farreen sirriitti beekaa mucayyoo sanaa jechaadha. Sinjaalladha jee sinjaaladhuun jiru sinjaalladha jee sinjaaladhuun jiru naaf homamte suma abaduu singaanu. Nakomamte suma abadu singanu Wati malintani Simalin mijoini Gini dapat Andene Andina Danana Halo Menno tofas Haral tafom wala Ande sobitalla itarrek ambiles no ande Hara Andene Halo Andene እንዴት ነሽ አንቺ? አለሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነሽ? ምን ነው ሰላም አትባባሉም እንዴ? ችግር የለውም። ሃይ ፈዩማ አይጋ አትፈያል ነው ማንጀር አኒስ ስራ እና ቢልቢስ ኦፌ ዋን ሲቲ ሙንቃባ ዋን ሲያሶሲ ሱንቃባ ናንጀቴ ቱርቴ ዋንቴ አከቲና ቲንቱ ኩኖ አማስ ክላሲ ዴ ማንቶሬ ክላሲ ዲሴን ስብረ ይቻለ ደፍተን ፍጥኔ አንስ ክላሲ ዲማ ክላስ ራስ ያሞተኛ ማርሴዴ አረስላ Uma simu barbade waan fardida maal jettee na gaafatti viidiyoo kan kee hedduu YouTube irratti agarsiisin jira jechuun ati hedduu akka farree jaallattu isiniin beekaa maal seetanii beektaa farree hedduu jaallatta akkuma ati amma jaallattee bochuuf kana ilsaan isaan ganuma takka jaallatti jechuun akka ati hedduu jaallattu kana si ol jaallachuu turte. amma kana natti muufidha kanasi dhaggeeffadhu suta kanuma sitti mudhufe maaliati shariha keenyami nimma ture dubo ammallee sanuma maali nu jijjiirta sin jijjiiru garuu saniifuu dhaggeeffadhu sitti nima
turtee akkuma ati fedhaaf jettee bakkoon qabu nama shari'a fitiif walii du'uu wal jaalachuun waanuma jiraati haaduma keenya garuu akkamitti amantee gurbaa kanaati akkana jaalala daddaftee hannuu keetiif ajaa'iba natte gaafii natte yoo jaalala dhugaa waan naaf qabu anis waan hin jaalladhuuniif jechaadha. hin beektu jechaati ganaa ammallee san barre andee maaf hin barre anis ikkoo gwaaddenyaa kiyya duraan dursa akkoo gwaaddenyaa walii turree si dura barre isaa jaallachuu ture si dura isaan amma meeqa jaallachuu turte inni beektaani isaa ture garuu akkuma ammaan tana si fakkeessu jiru kanatti Elsaas akkasuma fakkeessee hojii deemaa ture inni fakkeessee yaadu garuu mee waanan sitti mun qabu waanaan jettee amma jaallachuu osoo minaamin natti moo osoo hin ta'in jechuun dhageeffadhu siifin hima ati ammaan tana jechuun gwaaddanyaa kiyya geeleetii akka fetee taate hammeenya kan keessatti neeku akkuma har'a Elsaa mudatte kana atis boru mudatta jeetii yaada. Kooshi Elsaa maal godheetu kana akkasnaan jettuuf dhageeffadhu siifin hima farree jechuun nama badaadha. Akkoo maal godhe Elsaa maal godheenii ture Elsaa waan godhu ture siifin hima dhaabbadhu akkanatti hin jajjarini. Maafan hin jarjarre ani soyeen dhageeffadhu sitti ni manaan jettee turte natti nimee daar isaa turte amma mootii osoo gaafadheeni isa gaafadheen ani natti muu hin dandeenye kanaafuu ishee gaafadhe gaafan ishee gaafadhus jechaadha isheenis na deebisuu hin dandeenye jechaadha dhageeffadhu dandeettii kanaafuu waa'ee hin taane waa'ee isaa natti murraa waan inni ishee godhe natti muu hin dandeessa sittiin immoo waan inni godhe takkatti nama agartee miti siin jaaladha Elsaasii malee fadhu jee jilbaan duraan akka nama jaalatu jala fakkeessee jala gaggabuufi ture agartee miti nama akkasii takka maaliif arallee akkasuma siin jechuu jira ati siin jaaladhaa minaamin dhugaa ta'e ishee jaallatee ture garuu isheetu dhiisee deemeetti hin dhaga'e ishiin dhiisee maallaqaaf itti akka ishee dhiisee deemte itti beekaa ana dhageeffadhu dura waan inni naan siif hima si dura isaa wajji jirti ati immoo isii wajji walitti onnaan isa deemtee wajji haasa'ite akkasini nin dogongore ani ishee silumattiyyuu sirriitti hin beeku nin dogongore yookiin kanan beekaan tureen ishee gidduu miratii jecha annin dogongore hin jeega isii wajji walloltee miti ati hamdeemtee faraanee wajji haasoo eegalte akkasumaami garuu maal seetanii beektaa faraan ammallee arallee borullee namanii faraan badaadha nama ati arraan tana si yoo feeme boru booda xiqqashoo amma takka osoo ati hin ga'ini geeleete sirratti oofa gwaaddanyaa de si galee asha amma jechaadhas biratti waa'ee isaa waan hin taane dubbachuu osoo hin ta'in waan ishee maal akka godhe natti hima isan barbaade as biratti kan hin barbaadu jechaadha farriin akkasii jechuurraa maasrajjaa jira jechaadha waan ni godheeniin natti sanatti akkati natti badaadha akkoo waan ni godhe natti inni tifimu nama bargeeffadhu ahimimaan ati ammoon tana bubusu jirtuuf gana ammoo meegaltee jechuudha sandaran amata meeqa jaallachuu turteen Elsaan amata meeqa maaliif jaalala akka keetiif yaar jaalalti jaalallumaami moo maqaa addaa qaba akkoo amma kan hin barbaadu as biratti isa akkati natti himtuufani እሺ ሲቲኒ ማይቴና ዋንተም ደገፈዱ ወይ ሲቲ ማለት እኮ ሲደገፈት አንተ ጋር ግክላቲ ዋይ በዲ ኢንዘዘሪኒ ደገፈዱ ሲቲ አኒ ሞአከቲ ዳፍቴ አቲ ዮኒ ቢ ደገፈዱ ጋር አኒ ማለት ዮኒ ፊ አቲ አገርቴንቲ ዲስቲ አራንታና ጌሌ ተንቴ ጓደኛቴ ኢሴ ሲብራ ዱፌ ቦሩ ተብራብረ ደማ ሂንጀቱ akkana sammuu kan keessa yaadu ayyaanna yaadu maali akkana anga amata diila kana hojii baranne takka waan akkana sirriitti nagarre ajaa'iba natti taate garuu osoo faamiilsaa ta'uu beektumoo osoo beektumoo ndee wallolanii jenne wallolanii maarra wallolan jettee hubachuu qabda malee waan madii ta'ee bareegama koo turee bakka turtee bar mucayyoo gara biraachin turee bar lakki dhageeffadhu siifin sobaa jira saniif umaan sobulee ani jira amma asbiratti jechaadha na dhageeffadhu amma kan hin barbaadu jechaadha waan inni ishee godhe natti himuu qabda malee jechaadha amma waan biraa san akkas ta'e asa jarroo lolan maaloo son ta'in maa inni kan godhe mucayyoo maa inni waan akka godhe natti himtu isheenis atis natti mechaati sitti himuu waan inni godhe sitti himuu isadha kan hin barbaadu amma asbiratti malee isa kan hin barbaadu malee sabbatee sitti himee siin galu titi dhageeffadhu amma kana jaalaltii isaa ija akka horreetti si cuftee jira koona cufee bakka ana dhageeffadhu dhageeffachuu dandeessu eegga silaatee eegga dhuftanii daqiiqaa meeqa ta'eera garuu eegga silaatee si dhageeffadha garuu faareen akka godhe namni boru na dhiisee deeman jettu amma bakka badaadha amma boru tabira amma tamani bakka sirra deemu jiru beetu saat akka sirra godhu jiru ni beeta godhunni hoya ambaayyi 100% nama nagarin finje nama naan bakka jaalladhaan finje
Baqa sitti akkas deemimi akkana nagar hayyee galu kanarra maaliif sitti jalaan kaas ture gollolani miti isheenarra inni na duuka ta'uu isaa argiteetu kan isheen dhufte jechaadha. Kanaafiyyuu ammas waan farreen ishee godhe jechaadha. Akkanatti tun barbaada malee farreen asiin ba'ee naan jechuu kee miti amma kan hin barbaadu. Dhageeffadhu obboleettiiti arraas boruus dhageesse miti amata dhibbaa farree hojii deemtee ati farreen kiyya qofa tahaa jettee itti yaadiin jedhati sana yaada maaliif jettee farreen akkuma harree eelsa irratti si darrabe borus tabiraas irra darrabu ta'a baduminni isaa kan qiyaasa dabare hamaa nama badaa dhalaa itti dhageeffadhu siifin hima dhalaa waqtii hojii dabarsa malee farree nama jaalatu hin dhageenyan as biratti na dhaggeeffadhu hin dhageenye farree ishee hojii waliin lollee turree naan jechaa jirtaata waliin lolle maaliif ati bilbila isiin kaasinii kaadee zimmate waan mana gaana softu maaliif bilbila isii maaliif hin kaasin walolanii turanii siifinne ani moo kan itti dhageet walolanii turani isumaafiyyu dhiiraaf jettee birriidhaaf jettee mucaa gattee deemtee jechaadha kara biyya Addis Ababa kanaafiyyu kana isarraa dhageessimi kanaafiyyu jechaadha innaamaa jedhee ati si gaafatte dhuftee jennaan seeraan dhaabbattee naa wajjiniin haasa'uu dandeenye jechaadha. Kanaafuu anaaf wal baay'ee wal lollee turre kanaan duras viidiyoo sanarratti yoo argitee jiraate jechaadha. Wal lollee turre har'a immoo irra deddeebitee waan asitti mun qabaa naan jettee turte atis naaf bilbiltee turte kunoo ammas as dhufteetta garuu waan nagaan as taasa'an jirti. Waan farree ishee godheen barbaadan as biratti kanas natti muu qabdu farreen akkas osoo hin ta'e maasrajjaa wajjin farreeni akkas ishee godheera akka kana jetteetiyyuu baasee natti muu qabda malee maasrajjaa wajji barbaada jechuudha. Farreen akkas godheera jettee natti muu qabda maasrajjaa anaa viidiyoo fi footoo isaa guututti sii fidaan. Isa takka garuu farree akkanatti nama ከማስረጃ በፊት ግን እሱን ሄደሽ ብታናገሪ እሱንማ ኢሰማ እዱ ነቲም ጀዴታን ባየ ጋፈደኒ ቱሬ ተቻለ እኒ ገሩ ነቲሙ እንደንደኝ ድቦ ዲራ ከና ከሚት ያመንት ካናቱ የሆነ ነቲሙ ገባት ይኸንገ አይንሽ ራሱ ታውሯል አይንሽ በሱ ፍቅር ታውሯል። ምክንያቱም አንድ ነገር እንዴት አሳለፋችሁ ወይ እንዴት ሆናችሁ እንዴት ላይ ምን ላይ ነበራችሁ ሳቲ ንገረኝ ብዬው ምናምን ሊነግረኝ አይቻለም እንዴ ጃለ ለደርቤ ከሰቲ ኮረደ ደቤ ማልጎታኒ ማሎጀቻ ቱርተኔ ደተንጋ ግዴታ ጋፈቹ ቀባ አንድ ቀን ልትጎጂ ትቻለሽ አኒ እኔ አልጎዳም ብዬ ትጎጃለሽ ወደሽም ጠላሽም እነግርሻለሁ እኔም ሁሉ ነገሩ ምክንያቱም አንቺ ጓደኛዬ ነሽ ይው ምንም ብንለያይም ማለት ነው ጓደኝነታችን አንድ ቀን አብረን የበላነው ሳኒ ምግብ ይዘናል ታውቂያለሽ የሱን ግፍ ይዘናል ግን እንደምንም ብትይ እኔ ኤልሳ እንደተጎዳች አንቺ እንደምትጎጂብኝ ስላልፈለኩ ነው ከዛ ተነስቼ ያው እኔም ከስራ እንደወጣው ነው የመጣውልሽ እሺ ከዛ ከስራ ተነስቼ እንደመጣው ነው ሮጬ አንቺን ለማግኘት ያሰብኩት ምክንያቱም ኤልሳ ደውላለሽ ነበር አላነሳሽላትም ይሄን ልጅ ቀርበሽው ጠይቀሻል በጥልቅ ጠይቀሻል አልጠየቅሽውም ለምን ምክንያቱም ለነግርሽ መጥፎ ታሪክ ስለነበረው እሷ ጥላው እንዳልሄደች እሺ ወንድ ልጅ እኔ ነኝ የካርኩት ወይ እሷ ነች የካደችኝ ብሎ እንዲነግርሽ ነበር ያሰብሽው ይኸው ልንገርሽ ወደድሽም ጠላሽም ወንድና ድመት አይታመንም ዛሬም እንደምታስቢው የግሌ ነው ብለሽ የምታስቢው አሁን ይሄኔ ከሌላ ጋር እየተሽኮራመመ ይሆናል ገባሻ እኔ እውነቱን ነው የምነግርሽ አሁን አይንሽን ግለጪና ገና የሷን ያለፈችበት መንገድ ነው አንቺ የምታልፊ እኮ እሱን እኮ ነው አሁን እኮ እዚህ ጋር መጥፎ ነው ለምን አልነገረሽም መጥፎ ምንድነው ምን አድርገው ነው መጥፎ የተባለው ለምን መጥፎነቱ ልንገርሻ እኮ የሰንበርባደ ወንተቲ ነቲን ቶጀቻዳስ ብረቲ መጥፎ ተውን ሳማይን አቲ ማሊፍ ዋንጋ ፈቴ ሲደብሱ ዲዛቲ ሰሙ ሆንኬ ከም ካና ፎሊ ዳዲ ደሲ ነቲ ሙዱፍታኒ ሚቲ ካና ማሊፍ ዲ አትሰሙ ሆንኬ ለምን ተቀባለ ተረካጋኔ ነደገፈዱ እሺ ዋይሳ ዋንኒ ሸጎደ ጀቻዳ ነቲም ሴራን ወል ያሶፍና ማለት ነው ከሱ ስሚና ምንም ከሱ ምሰማው ነገር የለም ስለዚህ ሲትኒ ማይተኒ ነው አንተኒ ምታመሙ አያድ ልጅ ይረካዱ እኔ ልንገርሽ ነው ሃኒ አመዋነቲ ሙፌት ሰነደፊት ያመነቲ ሜሳዳ ይወደንዲ ሲታፈ ፈሬና ከስቴ ፈሬን ግና መገዴ ደጀቹራ ደቻዳ ቀጥታ ዋን ሰነነቲ ዋንጀሪ ዋኒ ሼጎዴ ደቻዳ ከናፉስ አከቲ ነቲን ቱን በርባደ ኦኬ አማ ኢሚኹን ዲማሉቡቲ ዋና ከነ ዳበተኒ አሶኒ ሚች ፎቶ ሜገተኛ ተኝቲቲ አሶይና አከምጀት ፋይስ ከረስ ዴብኔ ተኝ ማነቴ ሜገተኛ
amma dhimmi kun dhimma lubbuu waan ta'eef ottu batteenya sisinna Ati biratti mas birateenya Akka shaaka bu'achi biratti. ottu ide Tiger. Okay, honey. Honey, so. Masih ini beta. Amma honey sih mulikin na lagi fado. Farrefi Elsan addaan hin baane. Farrefi Elsan addaan hin baane. Jechuun angizeenii fi jaalala mataaltan eegaltanu kan qalli jirtan. Amma ammoo hanjama jirtan na fakkaate malee akkana dhugaan seene. Anna gizeen Elsaadhaaf bilbilee gaafadhuun hani fi annichoo fi farreen akkamii hojii afreendummaa eegalanii jennaan hanaane akkana na dhiisee farreen anni hojii eegalee jira annichoo hojii akkamittiin jeen hin gaafadhe jechuun ani waan biraatii miti waan asis himuuf fadhu jechuu waan himuuf fadhu jiraate akka xiyyaa akka hin taane Ani naka khiyya kan taane teeti Elsan naaf himuu dandeessee jechuudha. Kan asitti sinoo jedhuuf dirqamte. Waan biraa hammeenyatti hin fudhatiin. Namni akka isii takka hin jiru. Nama gaarii takka. Maaliif dhala ammaan tanaa yoo jette fakkeenyaaf ammayyoonni fi isiin ibiddarra bute dirqama atis akka buutu si gooti. Akkoo amma suuraa Isiin ammaan tana dhageeffadhu siif hima. Maaliif akka asirraa baatu ni beektaa? Jaalattee farree amantee hojii jiraachuu turteen akka jaarsaa fi jaartiitti. Liqii wal jaalatanii hojii jiraachuu turan. Anna jidduu isaaniitti waa uumame kan asirraa deemuu dandeessee jechuun isinis karaa Addis Ababaa. Akkoo waan uumame sana sirriitti natti himuu qabda amma waan biraa natti himurra. Jechuun dhageeffadhu. Akka isaanitti ol jaallatanii maaloo natti himuu keerraa isheen nama gaarii ta'uu ishee natti himuu keerraa. Nama gaarii da'ee. Akkoo nama gaarii asaasu garuu waan akkasii natti himurraa jechaadha. Waan goote sana waan inni godheen sana jechaadha farrii waan inni godheen sana akkasii natti himtuun barbaadama. Biratti daaftee jechaadha. Anis mana barumsaa dhiisee tanan si bira dhufaa jira dhufee si dhaggeeffachaa jira waan ta'eef amma natti miti. Naaf galaaba. Nuti amma nuti kana sattaa'u jiru nuti toleeti. Nuti hin tolle bar. Jechuun rakkina kan kee hafuula duraaf sitti deemu jiru sirraa wanta jannasiin na janneeti malee nuti yoo ati rakkatte rakkoo keenya bar. Micoon tun maaliif akkana rakkachaa si jala deddeemu jirti jaalala farree qabaatteeti amma booda isiin farree jaalachuu keessaafuu hin qabdu sammuu isii keessaa. Akka inni godhee beedi. Amanteen amma hojii jiraate jechuun maaliif beekame? Amma booda jechuun xiyyaa jettee nama amantee lubbuu isii kanniteef takkaa bar. Ay. Innaa nuti waan biraatiin miti haasatteenya akkanatti hani siif haa galu jennee kanatti tatteenyee siimuu jiru. Waan biraatiin miti siif haa galu sammuu kan kee faraanii nama badaadha. Anamma as biratti waa'ee isaa nama hin taane ta'uu isaanitti immoo osoo hin ta'in as biratti maal akka inni godhe akkatti natti himtuun barbaada jechaadha. Maal godheen akka mucayyoo waan godheen atti himtu ati san barbaada barammas biratti. Akkam jeetii sitti himame. Ekkoo san barbaade maa. Natti ulfaatee maal jeetii sitti himame. Natti mira kun qabu sitti manaan jette malee farreen nama. Waan inni godhe itti qaanfatee inni nuus himuu qaanfate an akkam jeetii si himame. Ekkoo rakkoon qabu isaa akkati natti himtu malee farreen nama akkasiiti akkasi jechuun hin barbaadu jechaadha. Farree akkati tuqxuun barbaadu ammas biratti waan inni akka ishee godhe natti himuu qabda malee farreen akkas ta'e naan jechuu keerraa waan mucayyoo godhe natti hisan barbaade dhufee jechaadhaan. Bakka wanni asii dhiistee deemuu dandeessa waan biraatiin miti isa jibbireetiin miti kakuttee hojii jiraachuu turanii akka jaarsaaf ijaatti hojii jiraachuu turan ibseetti siif himu jira bar hojii jiraachuu turan jidduutti wayii uumame. Tokkoosa uumame san akkati natti wayii uumame. Elsaan kan osoo isa jaalattee akkanatti amantee isa itti dhiyaattee farree akkana jettee waan uumame himteef waan uumame gizee himteef ni haadeen jechuun nama hojii jirtu takka nama hojii dhiheenya qabdu hojii nyaattee hojii dhugdee hojii jiraatu takka gizee rakkoo keetii fi gammachuu kee waa hunda himteef namni sirraa fudhachuu qabu. Inni garuu maal jeenni beektaa? Hani Elsaan waan itti biyyaa baateef ni beektaa? Isaan beeku.
beektu yeroo inni ulfa kana xiyaamiti je'ee gizee isii haatee Finfinnee deemte jechuudha. Finfinnee mana adaadaa ishii dheete. Kan jirtu jechi asii haatee hogaachi dheetu jechuun kanuma garaa qabdu kana naggaadee dalagatti. Usumeef dandeessee bakka warratti isin kachuun barbaadu jettee osoo daleedu እና ilmoo dhalte. Ilmoo dhalte. Na sobaa jirtan ta'e as biratti. Na sobuutti jirtu? Si sobuutti hin jiru dhugaasii himu jira. Akkamiin waan akkasii ilmoo dhaltee guddistee akkasiin akka ilmoo dhaltee ilmoo farreen isii baatii 3 haadee. Sobuutti fakkaate garuu atinnu. As biratti baay'ee isaa sobanatti fakkaachaa jira. Si galee miti? Dhaggeeffadhu siifin himaa. Laal ilmoon ammaan taana mana adaadaa isii dhiistee dhufte amata 2 waggaa 2 ni beektamu. Amata 2 ilmoon ni jirti. Sababa sanitti keessin asii haatee deemuu dandeessee ilsaan inni kannaan warra isii adaadaa isiirra deemtee hagalte. Anas biratti si amanaan jiru waan ta'eef dhuba isaanii akkasiin na sobaa jirtan nutti hin baay'ee farreen akka farreen kiyya akkas gochuu hin danda'u kun soba guddaa isaati jechaadha farreen akkas gochuu hin danda'u sobdeenaan jechaan aannichoo dhaabbadhu akkamiin dhaabbadhu waa tokko dhaabbachuun barbaadu umaa tokko iyyuu dhaabbachuun barbaadu dhaabbadhuun jee gattaay maal aanumaa tokko iyyuu ta'uun barbaadu jechaadha bakka naga dhiisi deemuun gattaay harree waabi bakka ammas biratti na qabin waan akkamiin inni akkas danda'u akkamiin inni akkas godhina ammallee gana akkas godhu kan gattaay nallageessu gattaay viidiyoon taaniin argee jira baras biratti harreen akkamiin anaan akkas gochuu danda'an asi qabachaa jira jechaadha amma yoo naan asi qabachuutti jira osoo addaan hin hubatin jettee oduu mannaa dhugoomsuuni jari jetteetu narraa muramte nama deessite meelumaa deega booddeete hireen walitti nu fidde jaalala walii hidhamne ililli jaalala daraarsine bultii jarree firiitti goone. Guddoodhaa fiinsi abdaddee jiru na wajjin bullaataa jee oduu manaatiin.